nagaa akkam jirtan hordoftoota chaanaalii kana baga deebitanii gara chaanaalii kana dhuftanii warroonni kunis warroonni chaanaalii kana har'a dhuftan baga gara chaanaalii kana dhuftan jechuudha. maal barattu chaanaalii kana irratti barumsa afaan oromoo ingliiffa ni barattanii akkasumas ammoo warroonni kun ammoo afaan ingliiffa afaan oromootiin ni barattanii afaan oromoo ammoo afaan amaariffaatiinis ni barattan jechuudha. kanaafuu baga gara chaanaalii kana nagaadhaan dhuftanii barumsa keenyaarraa kan miila darbeerraa itti fufee waa'ee maatii haasa'uu kan jedhu itti fufna jechuudha. viidiyoo hedduu hojjetamanii jiranii chaanaalii kana keessatti seentanii laaluu ni dandeessanii irraa fayyadamtu jechuudha. viidiyoo baay'ee hedduu hojjetamanii jiranii irraa fayyadamtanii seenaa laala jechuudha. channel telegrama keenyallee description jala jira join gochuu hin irraanfatinaa. amma gara barumsa keenya dabarra jechuudha. obboleewwan kee keessaa ati hangafaa? obboleewwan kee keessaa ati hangafaa? obboleewwan kee keessaa ati hangafaa? Are you the oldest among your brothers and sisters? Are you the oldest among brothers and sisters? obboleewwan kee keessaa ati hangafaa? obboleewwan kee keessaa ati hangafaa? Are you the oldest among your brothers and sisters? obboleewwan kee keessaa ati hangafaa? obboleewwan kee keessaa ati hangafaa? lakki miti ani mucaa lammaffaati maatii kiyya keessatti. lakki miti. No, I am not. I am the second child in my family. No, I am not. I am the second child in my family. lakki miti ani mucaa lammaffaati maatii kiyya keessatti. lakki miti ani mucaa lammaffaati maatii kiyya keessatti. lakki miti ani mucaa lammaffaati maatii kiyya keessatti. No, I am not. I am the second child in my family. Okay, next. haati kee maal gochuu jaallatti? haati kee maal gochuu jaallatti? haati kee maal gochuu jaallatti? What does your mother like? What does your mother like? haati kee maal gochuu jaallatti? haati kee maal gochuu jaallatti? haati kee maal gochuu jaallatti? What does your mother like? haati koo nyaata bilcheessuu jaallatti. haati koo nyaata bilcheessuu jaallatti. My mother likes cooking. My mother likes cooking. haati koo nyaata bilcheessuu jaallatti. haati koo nyaata bilcheessuu jaallatti. haati koo nyaata bilcheessuu jaallatti. My mother likes cooking. My father likes playing football. My father likes playing football. abbaan koo kubbaa miilaa taphachuu jaallata. abbaan koo kubbaa miilaa football kubbaa miilaa taphachuu jaallata. abbaan koo kubbaa miilaa taphachuu jaallata. abbaan koo kubbaa miilaa taphachuu jaallata. abbaan koo kubbaa miilaa taphachuu jaallata. maqaan obboleessa keetii eenyu? maqaan obboleessa keetii eenyu? What is your brother name?
What is your brother name? Maqaan obboleessa keetii eenyu? Maqaan obboleessa keetii eenyu? What is your brother name? Maqaan obboleettii keetii eenyu? Maqaan obboleettii keetii eenyu? What is your sister name? What is your sister name? Maqaan obboleettii keetii eenyu? Maqaan obboleettii keetii eenyu? Maqaan obboleettii keetii eenyu? Nyaata akkamii jaallatta? Nyaata akkamii jaallatta? What type of food do you like? What type of food do you like? Nyaata akkamii jaallatta? Nyaata akkamii jaallatta? Nyaata akkamii jaallatta? Eessa jiraatta? Eessa jiraatta? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Eessa jiraatta? Eessa jiraatta? Eessa jiraatta? Jimmaan jiraadha. Jimmaan jiraadha. I live in Jimma. I live in Jimma. Jimmaan jiraadha. Jimmaan jiraadha. I live in Jimma. Kitaabilee eessatti dubbista? Kitaabilee eessatti dubbista? Where do you read books? Where do you read books? Kitaabilee eessatti dubbista? Kitaabilee eessatti dubbista? Ani kitaabilee manattan dubbisa. Ani kitaabilee manattan dubbisa. Ani kitaabilee manattan dubbisa. I read books at home. I read books at home. I read books at home. Ani kitaabilee manattan dubbisa. Ingliiffa akkamiin akka haasa'an ni beektaa? Ingliiffa akkamiin akka haasa'an ni beektaa? Do you know how to speak English? Do you know how to speak English? Do you know how to speak English? Ingliiffa akkamiin akka haasa'an ni beektaa? Ingliiffa akkamiin akka haasa'an ni beektaa? Egaa kanuma jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyoon keenya irraa bakkuma artanitti nagaa ta'a. Warroonni subscribe hin godhin subscribe gochuun irraanfatinaa. Barumsa hedduutu qophaa'ee jira. Innillee isiniif gadhiisama. Akkasumas ammoo barumsa hedduutu hojjetamee kan duraan jiru. Isallee seentanii ilaaluun irraanfatinaa. Yaada qabattan naaf barreessaa. Ammaaf bakkuma artanitti nagaa ta'a. Bye.